Dhimma yeroo ammaa kana waa'ee Dr. Gammachuu kana irratti dubbatamaa jiru irratti waan tokko jechuu barbaade. Viidiyoo kana riipost gootanii akka namni hundi dhaga'u akka gootaniifan jalqabuma irratti isin gaafadhaan. Sababni isaa dhimmi kun dhimma itti yaadamuu qabudha waan ta'eef jechuudha. Akkuma beekamu namichi kun Dr. Gammachuu Magarsaa jedhama. Hayyuu Oromoon qabduu fi namoota hayyuu seenaa jedhaman anthropologistootadha. Nama baay'ee beekamaa fi beekumsa waa'ee Oromummaaf bareechee qoratee jirudha. Ammas immoo gootota Oromootiif qabsaa'ota Oromoo hedduu kan Oromoon qabdu baay'ee isaanii wajjiniin nama duraan wajjiniin jiraataa turedha. Wajjiniin hojii jabaa hojjetaa ture. Hamma guyyaa har'aa stiil hojii guddaa hojjetaa jirudha. Namni kun nama sodaa tokko illee qabu miti. Waa'ee amantiis ta'u waa'ee siyaasaa irratti waa hundumaa jechuudhaa fi dubbachuurraa nama dudduba deebi'u miti. Garuu dheengadda gaafa ayyaanaa warra kiristaanaa irratti Mu'aa TV irratti interviiyuu isaa wajjin gaggeeffame irratti yaada tokko jedhee ture. Innis waa'ee Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaasee dubbatee ture. Asirratti wanti jechuu qabu yaa uummata keenya nuti wanti tokko jechuun duratti adda baafachuu qabna bakka. Utuma ajandaa barbaanneeyyuu waa'ee amantii ilaalchifne ajandaa hojjechuun keenya sirrii miti. Viidiyoo ijoollee hedduun hojjetan seenee ilaaleen ture. Yaadanni waan biraa irratti dubbate fidanii walitti qiqindeessaniitu akka inni waa inni hankeenya irratti dubbate godhan. Lakki kana miti. Rabbiin Quraana keessatti maal jedha? Fatabayyanu jedha. Fatabayyanu adda baafadhaa jedha. Akkas jechuun interviiyuu sana utuu dhaggeeffannee xuruu ta'a dursee bareeda. Namni kun waa'ee Islaamuu amantaa biraadhaan wanti namichi kun jedhu wallaahi wanta gurraanuu dhaggeeffatu sodaa akka amantaa tokko hin qabu. Hamma guyyaa har'atti garuu waa'ee Islaamummaa ilaalchisee waan tokko hin dubbanne. Namichi Muhammad jedhamu jedhe. Nabiyyi jechuuf dirqama hin qabu laa namni kun hin amanne waan ta'eef nabiyyi jechuuf dirqama hin qabu hin amanne waan ta'eef namichi jechuun immoo akka seera afaan Oromootti yoo fudhanne nama guddaa nama tokko wanta jedhamudha jechuudha. Namichi kun rasuula haa tuqu yookaan hin tuqini miti inni ni jedhu sun immoo garuu tuqeeramoo hin tuqne wanta jedhu irratti utuu sirriitti waa'ee nama kanaa dubbachuun duratti sirriitti utuu interviiyuu isaa dhaggeeffannee bareedaadhaan isin jedha yaada koon ibsadhe galatooma annasrii wallaggaatti.